Kan jalqabaatiin guyyoota lamaan darban hanqinni zayita nyaataa Itoophiyaatti mudate miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'eera. Kanaan kaan nyaata zayita malee hojjetamu nyaachuudha jechuun akka baacootti rakkina keessa jiran himan. Namootni bakka adda addaa irraa dubbisne zayitii liitirii 5 hanga birrii 1,000 gale jechuun himan. Jiraattuun magaalaa Adaamaa dubbisne tokko gatiin zayitaa guyyoota muraasatti dabaluu himaniiru. Abbaan liitira 5 1,000 galee zayitii jechaa jiru. Kun tibbuma kanadha moo duraanuu akkasuma dabalaa dhufeeti? Dabalaa dhufeet malee. Duraan meeqafaa ture abbaan liitirii 5 kun? Abbaan liitira 5 amma shammaashiidhaan yoo dhufu 460. Kan balaayinaa qindeessuun 460 ture. Dhiyeessisaatiin jiru moo maadha? Rakkoon isaa maal hubattan isin kan argitan jira? Amma akka tasaa ganama Oromiyaa TV irraa ishii dhufanii turan warra waajjira daldalaa gaafachuudhaaf. Warri waajjira daldalaatis deemanii turan wanni magaazanoota warra daldalaa kana iddootti kuusan deemanii turanii. Amma asitti duratti yeroo hojjettoonni haa ta'an magaazanoota keessatti kuufamee jira waan jedhutu jira. Dhaamsanii jiru waan jedhu odeeffannoo akkasiitu jira. Mee uummannoo akkamii maal odeessa? Hawaasni maal odeessaa jira? Humnaa olimmaa maali mootummaan hin jiru jechaa jiru. Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti zayita nyaataa kan rabsan obbo Margaan hanqinni dhiyeessii waan jiruuf inumaayyuu zayitni abbaa liitira 5 hin jiru jedhan. Kan rabsaa jiran zayita abbaa liitira 20 yoo ta'u kana dura birrii 2,200tti gurguramaa kan ture amma hanga 2,600tti gurguraa jiraachuus BBC'tti himaniiru. Akka obbo Margaan jedhanitti dhaabbileen alaa zayita galchan sababa hanqina sharafaa alaan zayita dhiyeessuu akka hin dandeenye dhageenye jedhan obbo Margaan. Ministeera daldalaatti Daayiriktarrii Koominikeeshinii aadde Ababaa Taammane waraana Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessaa jirtuun gatiin zayitaa fi qamadii dabaluu himan. Sadarkaa addunyaatti gatiin dabaluun walqabatee kan uumamedha. Yeroo ilaallu rakkoon kun irra caalaa kan mul'ataa jiru magaalaa Finfinnee keessatti. Sadarkaa biyyaatti ammoo mootummaan rakkoo jiru hubatee dhiyeessii fooyyessuuf hojjechaa jira. Haa ta'u malee waraana Raashiyaan gaggeessaa jirtuun walqabatee gatiin qamadii fi zayitaa dabaleera. Namoonni zayita biyya alaatii galchan ammoo gabaan addunyaa irraa waan dabaleef bu'aa arganna jechuun Jibuutii isa qaqqabellee tursiisuun ni jira. Kanaaf sababoota kanneen akkasiif rakkoon ammaa kun uumameera. Guyyoota muraasa keessatti zayitiin liitira miliyoona 40 biyya alaarraa ni gala. Kun ammoo dhiyeessitoota Saawud Arabiyaa waliin bittaan akka raawwatamuuf waliigalteerra gahameera. Kanaaf gabaa hanga tokko ni tasgabbeessa jennee abdanna. Dhumarratti miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti zayitni nyaataa seeraan ala mankuusaa 4 keessatti kuufamee ture koree hundaa'ee tureen to'atameera. Dubbii himaan ABO obbo Battee Urgeessaa sababa lagannaa nyaata mana hidhaatti gaggeessaa turaniin dhukkuba tiruun qabamee yaalii gahaa dhorkamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa himan. Qondaalonni olaanoo ABO 6 mana hidhaa adda addaatti hidhamuun hiraarfamaa jirra. Manni murtiis bilisa nu baasus poolisiin nu gadhiisaa hin jiru jechuun lagannaa nyaatarra turan. Booda jaarsummaa manguddoota biyyaan nyaata nyaachuu eegalanii turan. Ta'us obbo Battee Urgeessaa fi Kennasaa Ayyaanaa haalaan waan miidhamaniif ciisanii akka yaalamuu qaban hakiimni isaanii himus hin eeyyamamneefi jedhan Dr. Tokkummaan. Bakkeen balaa hamaa yookaan dhukkuba cimaa keessa akka jirudha. Waan lamaan akka inni rakkachaa jiru quba qaba. Tokko sababa lagannaa yaalaatiin elektiroolaayitiin qaama isaa keessa jiru irrachuun irra teera. Kun ciisee yaalamuu qaba kan jedhuu fi inni kan biraa immoo hepatitis B'dhaan qabameera. Qorannoon hospitaala Takla Hayimaanotii fi biyya alaatti dhiigni isaa ergamee yaalamuu ciisee yaalamuu qaba kan jedhu dooktarri isaa akkasatti cimsee kan ammoo riizaaltiin biyya alaa hanga dhufutti ilaalla jedhamee riizaaltiin roobii darbee akka dhufutti beekna. Kana hanga roobiittis ta'e egaa roobiidhaafitti batteen ciisee yaalamuusaaf yaaluuf carraan ciisee yaalamuudhaaf carraan arganne. Warri kaanis akkasuma sababa lagannaa kanaan miidhaan irra ga'e kun karaa ogeessa yaalaan sirriitti qoratamee waan barameen qabu. Akkasuma Kennasaa Ayyaanaas isa dhukkubaa ture. Innis yaala gahaan arganne. Egaa nuyi akka abukaatootti yeroo hedduu mana murtii deemuudhaan jarreen kun akka mana murtiitti dhiyaatan
amma mana murtii waliigalaatti federaalaatti yaallee homaa namni jarreen mana murtiitti dhiyaachuudhaa hin dandeenye yaadatta yoo ta'e kan koloneel gammachuufaas sababa isaan hidhamanii namni dhiyaatee ibsu dhibnaan galmeen cufamee jira. Karaa mana murtiitiin fala argamsiisuu akka hin dandeenye hubannee jechuudha. Kana hubachuurraa kan ka'e jaarsoliin mee jaarsummaadhaan yoo xiqqaate jarreen kun yaala gahaa akka argataniif karaa jaarsolii haa yaalamuu karaa qaamamuu yaalamu jechuun maatii isaaniittis jaarsolii biyyaattis illee jaarsoliinis kanaaf tattaafii gochaa akka turan quba qabnaa nullee hordofaa turree bilbillee hanga kaleessaatti jaarsoliin kun milkaa'anii batteen akka ciisee yaalamu yookaan warri kaanis akka yaala gahaa argatan gochuudhaaf milkoofne. Deebii isinii kennan qabu tarii laata yaalamuu hin qabu yookaan asii bahuu hin qabu kan jedhu wanti dhageessan jira gama poolisiitiin. Egaa ani maamiloota warraan dhaga'ee isaan warri buraayyuu nuni siin geessuudhaaf rakkoon qabnu garuu qaama gubbaarraa immoo geessaa jedhamee argamne hanga isaan geessaa dhabanii siin geessuu hin dandeenyu kan jedhudha. Ciisanii haa yaalamuu jedhamanii dooktarri yeroo achi geessanii namichi kun ciisee yaalamuu qaba jedhamoo poolisii lakkii naanii ajajamne ciisee haa yaalamuu jedhu qaamni olaanaa natti himne kanaaf ciibsuu kan jedhuutu nu deebi'aa jedhan. Kan immoo qaama olaanaatti karaa dippiloomaatiik ta'een akka ibsamu namni kun du'uu akka hin qabne dooktarri dhufee akka laalee rakkoo keessa akka isaan jiran gabaasa akka dhiyeesseeru quba qabna gaaluti. Hayyee tole galmeen isaanii cufameera tarii akkuma kan koloneel gammachuu ayyaanaaf moo banaama ta'ee itti dhiyaachaa hin jiran. Galmeen cufaadha namni galmee qabu hin jiru amma. Galmee gammachuu ayyaanaafas haa ta'anii warri kunis galmee banaa ta'e hin qabanii galmeen cufameera mana murtiittis deebi'aa hin jiranii beellama mana murtiidhaas hin qaban. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti gidduun oduuwwan gaggabaaboon sinitti hima godina Gondar Lixaanaa Armaacootti ganda Giraar Wuhaa jedhamutti dimaamitiin tajaajila ijaarsa daandiif taa'eedhuun lubbuun daa'imman 7 galaafachuu waajjirri poolisii aanichaa ibseera. Gatiin zayita boba'aa addunyaa irratti akkuma gatii gaazii akka malee ol ka'uun dinagdee addunyaa irratti yaaddoo cimaa uume. Ameerikaan bittaa boba'aa Raashiyaa irraa dhaabuun biyyootni kaan akka dhiyeessii isaanii dabalan jetti. Gatiin boba'aa baarmeelli tokko doolaara 139 galuun waggoota 14 keessatti riikardii haaraa mul'ateera. Dooniin imaltoota 238 qabattee erga weerara kooronaavaayirasiitti yeroo jalqabaaf Moozaambiik magaalaa Maaputoo geesse. Dooniin kun ji'oota 5 dura Miyaamiidhaa baatee biyyoota akka Koolombiyaa, Ikwaador, Chiilii fi Afrikaa kibbaa qaxxaamuruun Moozaambiik kan isheen galte. Naayijeeriyaatti namootni 5 cirracha jalatti osoo lubbuun jiranii awwaalaman du'ani. Jarri kun hiriyaa isaanii fuudhuuf jedhuuf mana ijaaruuf jedhanii osoo cirracha baasuuf qotanii lafti citee irratti kufuun achitti kan isaan awwaalamanii du'an. Waraanni Raashiyaa Yuukireen irratti bantee waraana addunyaa lammaffaan booda waraana jabaa dachee Awurooppaatti dhalate jedhamaa jira. Afrikaa dabalatee waraanni biyyoota addunyaa bakka garaagaraatti qoode kun miidhaan isaa ardii hundarratti mul'achaa jira. Waraanni Raashiyaa magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev qabachuuf yaalus diddaa guddaan isa mudateera. Amma maalirra jira? Gabaasa bal'aa hirphaa gammachuu qopheesseera. Waraana Raashiyaan Yuukireen irratti bante har'a guyyoota 12 lakkoofseera. Guyyoota kana keessatti yibbaan isaanii kutaalee addunyaa kanattis dhaga'amuu jalqabeera. Balaan kun dinagdee biyyoota gurguddoo hanga xixiqqoottis karra rurrukutaa jira. Pireezidaanti Puutiin humna waraanaa isaaniitiin harka keessan milaacii niwukileeraarra godhachuudhaan qophaa jechuun biyyoota lixaa sodaachise. Biyyoonni lixaa gama biraatiin qoqqobbii dinagdee Raashiyaa miidhu irra tuuluurra darbee meeshaa waraanaa gargaarsaan Yuukireeniif erguun cinaa dhaabbachaa jiru. Keessumaa Ameerikaan Raashiyaan daangaa biyyoota miseensota neetoo ta'an keessa seenti taanaan waliin qolachuudhaaf qophoofneerraa jette. Sababa weeraramuu Yuukireen irraa kan ka'e lammiileen biyyattii miliyoona 1.5 caalan biyyoota ollaatti kan baqatan yoo ta'u ammas namoonni nagaan akka baqataniif biyyoonni wal waraanutti jiran kun ulaa ittiin baqatan banuuf walii galaniiru. Haa ta'u malee Raashiyaan lammiilee Yuukireen gara biyya ishee fi biyya michuu ishee taate Beelaarusitti baqachuu danda'u jechuun aangawoota Yuukireen aarseera. Aleellaan humnoonni Raashiyaa raawwataa jiran ammoo lammiileen karaa ittiin baqatan illee dhorkaa jiraachuu aangawoonni Yuukireen himanii jiru. Aangawoonni Raashiyaa magaalota Yuukireen marsanii aleelanis Yuukireen cimtee dura dhaabbachuu isheerraa kan ka'e akka karoorfatanitti isaaniif deemaa akka hin jirres himaa jirani. Sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireen kanaan gatiin zayita boba'aa waggoota 13 keessatti akkaataa dabaleen beekneen dabaluun isaa addunyaa yaaddesseera. Kun ammoo Ameerikaan akkaataa Raashiyaa qoqqobuu dandeessu irrattis waa'illan ishee wajjiniin mari'achaa jiraachuu erga ibsite boodadha.
Manni marii Ameerikaa Raashiyaa dinagdee addunyaa keessaa baasuudhaaf seera dandeessisu baasutti kan jiru yoo ta'u, boba'aa Raashiyaa irraa galchuu dhaabuudhaaf haala mijeessaa jiraachuuf fi Yuukireen immoo dandamachiisuudhaaf Koongireensiin doolaara biiliyoona 10 ramaduu afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteet Naansi Peloosii himteettiin. Pireezidantiin Yuukireen Waayit Haawusii fi walumaa galatti warri lixaa Mooskoo irratti tarkaanfii madaalawaa fudhachuu dhabuu komachuudhaan erga dhiibbaa uumuu eegalaniitii Ameerikaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka jirtu kan ibsiteen. Boba'aa Raashiyaa irra qoqqobbii kaa'uun waraanicha daran kan hammeessuu fi dinagdee addunyaa akkaan kan miidhu ta'uu ogeeyyiin dubbataniiru. Ameerikaan tarii boba'aa Raashiyaa gara biyyaa galchuu dhaabuun uggura irra kaa'uu dandeessi ta'a. Awurooppaaf kun hin danda'amu. Sababiin isaa pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin ujummoo boba'aa gara biyyoota Awurooppaa geessu irraa kutuu danda'u waan ta'eefi jedhama. Gorsaan gabaannisaa Vandana Haariin. Pireezidantiin Yuukireen Zeleniskiin biyyoonni lixaa boba'aa Raashiyaa irraa bitachuun dhiiga lammiilee keenyaa isaanitti haa ta'u jechuudhaan akka qoqqobaniif waamicha taasisaa jira. Kana malees waraanni Raashiyaa fi Yuukireen kun rakkoo biraa addunyaadhaaf qabatee dhufeera. Raashiyaa fi Yuukireen biyyoota addunyaa oomishaawwan qonnaa fi dhiyeessii nyaataa bal'inaan gabaaf dhiyeessanidha. Kana malees galtee xaa'oo oomishuudhaaf barbaachisu irra caalaan Raashiyaa irraa waan argamuuf sababii waraana kanaan amma dhiyeessiin xaa'oo kun danqamuuf deema. Kun osoo kanaan jiru mariin waraana dhaabuu marsaa sadaffaan gaggeeffamaa jira. Dhimma keenya xumuraaf qabanneen miseensotni paartii Baaldaraas ayyaanota injifannoo Adwaa fi Karramaarraa guyyoota darban keessa kabajamaa turan irratti hokkara uumuuf yaaluun shakkamanii poolisiin to'ataman har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Iskindir Naggaa dabalatee aangawoonni paartichaa yeroof to'atamanii akka gadhiifaman paartichi himeera. Miseensotni Baaldaraas 33 ta'an bakka lamatti hiramanii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii abokaatoo isaanii kan ta'e Beete Maariyaam Alamaayyoo oolmaa dhaddachaa akkasiin dubbata. አምስተኛ አካባቢ በልደታ ፖሊስ ጣቢያ አምስተኛ አካባቢ ላይ 31 naannoo lidataa buufata poolisii ammisteenyaa namoota 31 ta'antu jiru. kanneen hafan ammoo buufata poolisii Finfinnee jiru. walumaa galatti namoota 33 ta'antu hidhame. har'a ani warra 31 kana bakka bu'een bulchiinsa magaalaa Finfinneetti mana murtii sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaadheera. himannaan irratti dhiyaate kabaja guyyaawwan injifannoo Adwaa fi Karramaarraa darban irratti gochawwan hokkora kakaasan raawwataniiru ka jedhudha. gochawwan kunneen maal akka ta'an garuu ibsine. Kato'ataman sanbata darbe waan ta'eef eenyufaatu raawwatee addan baafanne waan ta'eef poolisiin tokkoon isaanii hirmaannaa isaan qaban adda baafadhee dhiyaachuuf yeroo dabalataa naafaa kennamuu jedhee gaafate. akkasumas alaabaa seeraan alaa qabatanii bahaniiru waan ta'eef akkan qulqulleeffadhuuf guyyaan 14 na barbaachisaa jedheera poolisiin. haa ta'u malee manni murtii guyyaan 3 gahaadhaa jedhee akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 1 bara 2014tti beellameera. ችሎቱ ግራ ቀኝ ክርክር ከተሰማ በኋላ 3 ቀን ይበቃል በሚል መጋቢት 2014 ዓ.ም ነበር የቀጠረው። xumura irratti lammiileen Naayijeeriyaa fedha isaaniin gara Yuukireen goruun Raashiyaa waraanuuf gaafatan dhorkaman. Naayijeeriyaan lammiileen ishee akka Raashiyaa waraanan hin eeyyamuu jetteetti. loltoota kanneen filuu keessaa harka hin qabu kan jedheen baasii Yuukireen Naayijeeriyaa jiru garuu namootni hedduun deemuuf akka gaaffii dhiyeessan amanee jira. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irratti isiniif darbuu kan har'a asumarratti xumurree jira. kan isiniif dhiyeesse Anzaalaa Taaddesaan ture. qopheessaan sagantichaa Biraanuu Gammachuuti. boru sa'aatii wal fakkaatu walitti deebina. odeeffannoo dabalataaf marsariitii keenya ilaalaa. halkan gaarii. sagantaa Today